والنقبيا ربي موتي دنيا ديني هي غرغار سكن كيسنا موتي الركيسا وانجي جاغر كليسا اتنو كي قلماني. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم نجا جرتو بكم جرتن نجا ربي كيسن وفجرات دا سجنتن خين جويا هراخن دهاتا جرو أكلكو سهجراتي بركم تكو في دبا فري فرتمي تكو باتي ذو القعدة صديق جويا سنيناتي akkala koofsa biyya keenyaatti ji'a waxbajjii yookaan qaamuu 22 bara 2012 guyyaa wiixataa yookaan sanyootii kun argaa dhageetti garee jarmaa ijoollee biyyaatii walitti qindeessee kan isiniif dhiyeessu Saayid Abduu Ahmadiin. Tola'ooltonni garee jarmaan ijoollee biyyaa karaa lamaan uummata isaanii deeggaraa jiraniin warri garee jarmaa ijoollee biyyaa tokkoffaa kee jiran yatiimtootaa fi qaama hir'uu hiyyeeyyiidhaaf gumaachaniin garee jarmaa ijoollee biyyaa kan 10ffaa 11ffaa 12ffaarraan uummata daangaa kan dhahaman warroota lolarratti wareegaman abbootii isaanii sobborsiisuu fi kanneen biraatiin deeggarsa godhuun bira dhaabbachaa jiraniin. Sheekh Muhee Mandara Wajiireetti kan Qura'aana qaraasisanii fi gareen jaarmayaa 9ffaa damee Qura'aanaarraa darasoota isaaniitii fi warra naannawa isaaniitti qara'aniif Qura'aana 60 bituudhaan isaanii fi gumaachanii jiraniin. Kana malees kitaaba isaan barbaadan bitanii fi turaniin kun kan godhameef ji'ootaan darban keessa ture. Sheekni keenya torbanoota kana kee akka hedduu rakkatan gara itti gaafatamaa maallaqaa garee jarmaa ijoollee biyyaa waliigalaa biyya keessaa Abduu Hiddee bira deemuudhaan irra deddeebiin itti himachaa turaniin. Abduu Hiddees gara koree hojii raawwachiistuu ergaa isaanii kana dabarsee koreen hojii raawwachiistuus marii taasiseen qarshii 3,000 akka isaaniif gabayya'amu waan barbaadan murteesse. Innis gabayya'ee fi biraan gahee jira. Assalaatu wassalaamu alaa rasuulillah. Obboleeyyan warri ahlal khayriidha. Inshaallah kinoo ka agartan Shamuwee Wajiiree kuntaal tokko midhaan birrii 1,800tiin binneerraa fi jazaa keessan rabbi isin haa kaffalu irraa rabbi isin haa ida'u jireenyaa fi qabeenya keessan keessa barakaa rabbi isin wayyaa waldee jaha zayitii leetira 2 buna kiiloo 1 saamunaa oomoo kaardi birrii 10 maaltu keessatti nu jalaa hafeema shonkortii macaqcaqii qimama isaa wajjiin kinoo gabayyaane jazaa keessa rabbi isin haa kaffalu birrii harkarra isin hafe hamama masaafarii fi shonkortii itti sakkiti fahi torba birrii 397 shonkortii sama akkiti fanii nyaatanii fi masaafarii isaanii taha jedhee kuni harka isaaniitti hafeera kaan gabayyaarra ooleera. Rabbiin sinirraa hajaallatu isaaniinis das jedheeraani rabbiin das. Gareen jarmaa ijoollee biyyaa damee daangaa namoota wareegaman firoota isaanii sobborsiisuu fi namoota rasaasaan dhahaman gargaaraa jira. Ganda duwwaa 22 daamatoo mandara baqaysaatti dhalatee kan guddate Abduu San Umar ganama obboleessa isaa waliin ooruu bobbahee akkuma dalagaa araaffateen zuhuritti akkuma laga bu'ee dhidhiqachuuf obboleessa isaa waliin kan ture yoo ta'u garaa isaa ooruutti waan irraafatee jiruuf ani deemeen fudhadhee dhufaa asumatti na eeg jedhanii biraa deemeen. Inni ooruu isaatti akkuma deebiheen garuu yeroo deebihee affaaroonni lafa qabatanii isa eeganiin inni immoo quba hin qabu ture. Rasaasaan eega isa dhahanii ajjeesanii booda meeshaa irraa hiikkatanii achi deemaniin. Warroonni wajjiin guddatan akka jedhanitti Abduu San Umar nama goota sodaa hin qabne jagna laga sanitti beekamaa ture jedhaniin. Jarri garuu daguun eeganii goota keenya kana galaafataniin baroota 9 darban lolli naannoo sandi hin jiru ture.
lafti nagaya waan tureef innis kanaan dagamee nyaatamee duuti hin ooltu innis du'a goota du'in. Obboleessi keenya Abduu San Umar abbaa ilmaan 8 dhiira 4 fi dubara 4 qabam. Rabbiin isaaf jannatul firdawsi haa kennuu fi hiddoota isaa fi sabrii fi jajjabina rabbiin haa kennu. Ilmaan isaa rabbiin tiksee haa guddisuu fi tola ooltonni garee jarmaa ijoollee biyyaa qarshii 2,000tiin hiddoota isaatiin jabaa keenya walumaan dhabnee sobrii jedhanii fi sobborsiisanii jiranii. 2,000 sinii guute. 2,000. Kuni tola ooltota jarmaa ijoollee biyyaarraa sobrii sinii erganii mucaan keessan nu jalaatis sin jalaatis kan bade nuhis obsineerra isinis obsa rabbi sinii haa kennu gosa guutuudhumaa isiniin jedhaniira. Jadi silis galatuma. Warra sidiru simma nama rabbina hogadhu. Inshaallah. Warra qabanaan guddaadha. Namni guyyaan ofii aan darbu. Warri abimmoo dhiiga isaa baasuu ta'us. Warri abimmoo in dhageessanii walii deebisnaa galatuma jiraadhaa. Inni maqaan keessan eenyu jedhama? Muhammad Hussein Umar. Inni du'e inni wareegame. Hussein Umar. Maashaallah. Hayya rabbi sina sobba. Isaa baqa isaa mandara baqa isaa kan du'e qarsaa kaabitti. Maashaallah. Hayya rabbiin obsa sinii haa kennu. Ini galatuma jiraadhaa. Maashaallah. Waliin haa jiraannu. Galata nama deebisu rabbina hogadhu. Marhaba shukran marhaba. Lola coqortii kan dhihoo kanarratti dargaggoo Muhammad Hiddee irree yookaan fullaacee kurra karra saasaan dhahamee tureef tola ooltonni garee jarmaa ijoollee biyyaa qarshii 3,000 isaaf arjoomanii jiranii. Soddoma guuteefi yaa kenne. Maashaallah. Eenyu jedhamte? Muhammad Hiddee birrii 3,000 si qaqqabe. Tola ooltota jarmaa ijoollee biyyaarraatti si ergame. Madaan kee hokkam si wayye? Inshaallah rabbi si haa fayyisu. Kana tola ooltota jarmaa ijoollee biyyaarraa si ergame rabbi si haa fayyisu. Jabaadhu abshir fayyitaa siin jedhaniira. Alhamdulillah rabbil alamin wanni isaan erganis naqaqabe galatuumaadhi. Maashaallah shukran. Obboleessa keenya Abduu Guddaa mandaruma coqortiitii lola dhihoo irratti tafasaarratiitiin dhahamee ture. Abduu Guddaanis ijoollee 6 horatee jira. Tola ooltonni garee jarmaa ijoollee biyyaa qarshii 3,000 isaaf arjoomanii fi jiranii. Kuma sadii qaqqabe. Kana tola ooltota jarmaa ijoollee biyyaarraa gargaarsa sinii erganii rabbi sina fayyisuu abshiruu siniin jedhaniira. Eenyu jedhamtanis? Eessa biyyi? Coqortiidha. Yaa kun jarmaa ijoollee biyyaattu gargaarsa sinii ergee eeganaas rabbi sina tiksuu madaasa kanas rabbi sina fayyisuu abshiruu siniin jedhaniira. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota dhaggeeffattoota garee jarmaa ijoollee biyyaa akkasuma warroonni ala jirtanis dhukkuba yeroo ammaa koronaa vaayirasii jedhamu kan bu'ee jiru kanarraa rabbiin isin haa tiksu fayyaa aafiyaa isiniif haa kennu bakkuma jirtanitti an qophii kiyya xumureen jira. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Deeggarsa lammiidhaa iyyaa waliin labsa deebisaa qubsiisaa. Akka daa'imaatti nu wal mararfannaa gaaf tokko guddanne seenaa galmeessiina gaafa itti dhufteef hin gartuu rakkiinaa ofoo yoo fudhadheef kamiidhaan fifkannaa ofoo yoo fudhadheef kamiidhaan fifkannaa allamni fintuusaa waan qaabuun gargaarsa deeggarsa lammiidhaa iyyaa waliin labsa deebisaa qubsiisaa.